Baqattoonni Liibiyaa jiran rakkoo akkamitti akka qabu? Lafa shinti beetii hin qabnu, waan ittiin gabbaanee mana kireeffannoo hin qabnu, telefoona ijoollee irraa hin taraayiranii, yoo akkas gadi baane asiin ijoollee hin qabamanii, silkii jaraa harkaa fudhatanii taaskii fakkaatanii dhufanii addana dhaabbatu nu hin beennu. Gujii Bahaatti rakkoo nageenyaaf uummata bonaa miidhamaa jiru dhaqqabuun ulfaata ta'uu himan. Kanammoo mootummaan itti deemu jira. Karaa kanaan amma hawaasa kanas dhaggabuuf mootummaan akka mootummaatti nyaata hawaasa kanaaf dhiyeessuuf jalqabeera. Already gugeen dalloof dhufee amma. Kanaaf oduu dabalataan waliin tura an asli galgaloo. Dhaggeeffattoonni oduu san jalqabaanii waraanni mootummaa federaal Itoophiyaa torban kan keessatti marroo sadaffaa fi Tigraayitti haleellaa qilleensaa argeessuun gabaafam. Haleellaa sadaffaa kanaanii buufata leenjii waraanaa humnoonni Tigraayitti fayyadamaa turan rukutu ministeerri kominikeeshinii Itoophiyaa Dr. Lagaasaa Tulluu Rooyitasiitti hima. Buufati leenjii waraanaa kun kan ammaan dura raayyaan ittisa Itoophiyaa ajaj kaabaa itti fayyadamaa ture ta'uu dabalataan Rooyitasiitti hima. Dubbi himaan kun miidiyaa biyya Addis Istaandardiif akka himanitti ammoo naannoon kun mooraa waraanaa waan ta'eef lammiilee nagaa irratti miidhaan ga'ee hin jiru jedha. Haleellaa qilleensaa kana yeroo humnoonni Tigraay fi raayyaan ittisa Itoophiyaa naannoo Amaaraa Kibwalloo keessatti lol jabaa jiranitti raawwataa jira. Kalee humnoonni Tigraay magaalota Kibwalloo, Hayiqii fi Bistimaa jedhaman to'achuu himanii magaalota Akdasee fi Kombolchaas dhiyaachaa akka jiran beeksisan. Mootummaan naannoo Amaaraa namni humna qabu hundi garwalloota akka duuluu yaamicha dhiyeessee jira. Dubbi himaa ministeera Haajaa Alaa Ambaasaadar Diinaa Muftiin ka'arraa miidiyaaleef ibsilaatee waa'ee haleellaa qilleensarra kana akkan jedha. በመቀሌ በተደረገው ቦምብ ጥቃት ሲቪሊያን ታርጌት አይደለም ወታደራዊ መግለጫ እኮ haleellaan boombii maqaleetti gaggeeffame kan qiyyaafate lammiilee nagaa irratti miti kana ilaalchisee waraanni ibsa kenneera kan haleelame dhaabbilee leenjii waraanaa fi bakka meeshaa waraanaa itti kuufamudha kanaaf miidiyaalee gama sanaan tamsa'aniin argitanittu yoo ta'e reeffa namaa agarsiisuun hin danda'amne namni sadiifaa du'eera jedhama yeroo tokko biyya biraarraa kan fuudhaman jiru. Fakkeenyaaf haleellaa fi aara waggaa har'aa Boosniyaa fi Herzegoviinaa keessatti raawwate akkuma waan amma Itoophiyaa keessatti raawwate fakkeessanii dhiyeessuun jira. Wantoota baay'eetu marsaalee hawaasaa gubbaa naannawa. Gama kaaniin garuu mootummaan karoora nageenyaa ni qabaata. Seeraan alaan qabsoo hidhannoo qawween gaggeessuun rakkoo hiikna kanneen jedhan alatti waliin dubbachuuf yeroo mara fedhii qabaachuu ibsaa turre. Mootummaan haaraa hundaa'es kanumarratti hojjechaa jira. Dhiyeenyattis kan beeknu ta'a. Hopefully በዚህ አቅጣጫ አዲሱ መንግስት እየሰራ ይመስለናል ይሄን በቅርቡ እናውቀዋለን. Pireezidantiin Paartii Bal'aaraas Deemokiraasii Dhugaa fi obbo Iskindar Nagaa beellama murtii guyyaa irra qabanirraa kan argamne abukatoon isaanii BBC'tti himan. Abukatoo isaanii keessaa tokko ta'e obbo Solomoon Gazaheeny hidhamaan biraa obbo Iskindar irratti dhadhachaa ture reebichirraan ga'een miidhaan salphaan waan erga'ee fi dhadhacharra irratti argamuu akka hin dandeenye himan. Har'a ganama sa'aatii 4tti wayitaa dhaddachi eegalu hidhamtoota keessaa Iskindir hin turre. Sintaayyoo Chokkolee fi himatamtoota kaan lamatu dhiyaate. Himatamaa tokkoffaa kan ta'an obbo Iskindir Naggaa maaliif dhiyaachuu akka hin dandeenye obbo Sintaayyoon dhaddachitti hime. Akka inni jedhetti kaleessa ganama mana hidhaa keessa wayita ispoortii hojjechaa turanitti hidhamaan biraa amma dura itti dhaadachaa ture buunyaa fi waan kaaniin dhawee lafa kuffisuun miilla isaarraa miidhaan luqqa'uu irra ga'e. Kanaanis mana murtii dhiyaachuu hin dandeenye. Manni murtichaas hoogganaa sirreeffamtoota mana murtiitti fidan dhiyeessuun gaafate. Namni kunis wal dhabdee uumame jedhaniin Iskindir miilla isaarraa miidhaan gahee argeera jechuun himan. Koottuun deemna yogguun jedhuun hin deemu jedhe. Sababa kanaan hafe jedhe. Dhaggeeffattoonni ammoo gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii biyyoonni hiyyeeyyii talaalii COVID-19 akka barbaachisu argachuu dhabuu fi bara dhufu weerarichi akka eegameen oliitti hammaachuu danda'a jedha dhaabbati fayyaa addunyaa. Ardii Afrikaa keessatti namoonni talaalii argatan dhibba keessaa harka 5 qofa. Ardiiwwan biraa uummata isaanii agar 40 talaalanii jiran. Qondaalli olaanaan WHO Dr. Bruce Elwood biyyoonni guddatan uffituma dhiisanii biyyoota hiyyeeyyiif carraa kennan gaafate. Bokkaan guddaan Suudaan kibbaa roobuu jiru namoota 400 ol qe'ee isaanii irra buqqisuu UN ibsa. Lolii horii balleessee manneenii fi lafa qonnaa barbadeessu kun ammaatti lubbuu namoota 49 galaafachuu himan. Saayintistoonni rakkoo uumame kana kan sababeesse jijjiirama qilleensaa ta'uu ibsan. Pireezidantiin duraanii US Donald Trump
miidiyaa hawaasummaa haaraa jalqabuuf akka jedhan ifoomsa. Tiraamp akka jedhuutti miidiyaan kun abbaa irrummaa teknooloojii gurguddaa fuuldura dhaabbataa jedha. Tiraampiin miidiyaa hawaasummaa akka Tiwiitar fi Feesbuuk irra dhowwamuun ni yaadatama. Ingilaanditti reefi daa'im gan 5 laga keessatti erga argameen booda mucaan gan 14 ajjecha isaan himatama. Reefi Loogan Moongii adoolessa 31 laga Ogmoo keessatti argame. Ijjecha isaatiin wal qabate haati mucaa ijjechaan himatamee fi abbaan isaallee mana murtii dhiyaatan. Lammiileen Nigeeriyaa 8 jaalal sobaan online irratti dubartoota gowwoomsan jechuun mana murtii Afrikaa kibbaatti himataman. Dubartooti gowwoomsan kun iddoon isaanii Ameerikaa kan jiraatan yoo ta'u waggaa 10 dabre keessatti $7 miliyoona jala fudhatame jedhan. Adeemsi himannaa isaanii irratti biiroon basaasa Ameerikaa FBI fi Interpol hirmaatanii jiran. Texas keessatti naasiin dhukkubsatoota 4 qilleensa waraanuun ajjeesuun himatamte yakkamaa ta'uu murtaa'e. Willis Davis dhukkubsatoota onnee baqasanii yaalaa turan opereeshiniin booda qilleensa waraanuu himan. Yakka kanaa fi adabbii ajjecha irratti murtaa'uu malaa jedhan. Lammiilee Itoophiyaa dabalatee godaantonni biyyoota Afrikaa Liibiyaa jiran miidhaa hamaatti nurgaa jir jechuun jalqabbii kanarraa eegalee mormii jiran. Godaantonni kunniin dararamaa manneen hidhaa ergaa jiruu fi sarbamiinsa namooma mormuun UN falak barbaaduu fi waajjirri UNHCR magaalaa Tripolitti argamuuf fuulduraatti walitti qabamuun achuma oolanii bulan. Baqattoota jiran keessaa dubartoota 2 dubbifne. Nui lafa dhannu hin qabnu gaddi deemaa mana kireeffadhaa nuun jedhu rakkinni asitti nurra ga'ee kan jiru lafa shintibeetii hin qabnu waan ittiin gabbaanee mana kireeffannu hin qabnu telefoona ijoollee irraa hin taraayiranii yoo akkas gadi baane asiin ijoollee hin qabamanii silkii jaraa harkaa fudhatanii taaskii fakkaatanii dhufanii addana dhaabbatu nu hin beennu maalummaa isaanii hin beennu kottaa jedhu yeroo jara bira dhaqame fidi telefoona jedhu makiinaa keessa si gashu telefoona sirkaa fudhatu bu'isiin jedhu UN'n immoo gadi yaa nuun jedhu deemaa barrii munazzamaarraa nuun jedhanii Itoophiyaawii kan taane hundumtu rakkataa irraa asitti baay'ee rakkina guddaa nurra ga'ee jiran. Nuti kan as jirru dubartii karaa dubartii ulfaa dubartii dhukkuba TB qaban dubartoota dhukkubsatan hedduu fi daa'imman hedduu wajjin as jirra. Kan kaafamne akkuma jedhamu Liibiyaa keessa naannoo gargaarish jedhamurraa kaafamne maneedaa guugeeffamne maneedaa irra cabsine yaane erga cabsine yaane amma bulii 19 fi kan jirru naannawa UN afoodha jarri UN dammoo nurraa ka'aatii kara manaa galaan jedhu nummoo hoo kaanetiin deemne yoo mana galuu miti mana arganneetti galuu miti taaskii yoo guusenne bakkee bawwaabaa jedhamutu jira biyya keellaa isa jedhamurra guugaan bakka tokkoyyuu deemuudhaaf jecha dhukkubsannee mana yaalaa yuun dhayna jenne jecha keellaa sanarra qabanii wanta qabnu hundarraa nurraa guuranii karatti gannu buusu kara itti deemnu wallaallee dhamaanee akka dhamaanee bakka irraa kaanee munazzamaa fuddachaana ka'aa balbala kanarraa nu jedhu nu kara kaanee mana namni nu kireessu jiru yeroo ammaa manas kireeffachuu dandeettis hin qabnu osoo dandeettii qabaanne iyyuu immoo mana namni nuuf kireessu hin jiru maaliif sababni keenya nuti Itoophiyaanonni ta'ee warroonni kaan Habashaan akkuma jirutti hin baases keessaa hin qabnu isa paaspoortii hin qabnu akkuma beekamu nuti kan dhufne Saharaadhaan waan ta'eef jecha kanaafuu qaama dhimmi isaa ilaallatutti akka nuyi kan isin jennaa baay'ee dhukkubsannee dhumarraa mataan kiyya ulfaadha kinoo gulii 19 fi nasiisaa tokko TV qabdi na cinaa kan jirtu intala dubaraati isinis baay'ee dhukkubsachaa jirti dawaa argachaa jirtu. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabni baqattoota UNHCR dameen Liibiyaa gamisaatiin mootummaan Liibiyaa duulqindaa'in jalqab kan irra eegalee baqattoota 5,000 ol mana hidhaatti guuree jechuun kanaan guddoo yaadda'uu himan. Baqattoonni daraara kan sodaatanii miliqan jiddugal keenyaa CDC jedhamu fuulduraatti walitti qabamaa jiran jechuun soda nageenyaaf jecha tajaajilli akka dhaabbate ibsan. Kanaanii qarqaarsi nyaataa maallaqaa fi kadaa'imanii fi dubartoota ga'uu mal dhanqamee jedhan. Godin Gujii Bahaa aanaalee gammoojjii keessatti sababoonni dheeratee fi saanamii akka jajjabaa jiraachuu himan. Aanaaleen boon kanaan miidhamte Goorodoolaa, Sabboruu, Liibanii fi Gumeel Dalloo ta'uu itti gaafatamaan hooggansoota balaa Godin Gujii Bahaa obbo Tesfaayee Gammachuu BBC'tti hima. Sabboruutti horiin 1,890 du'uu fi horiin 680 huqinnaa fi namaan kaafamaa jiraachuu dubbata. Aanaalee Goorodoolaa, Liibanii fi Gumeel Dallootti garuu booni cimaan jiraatullee rakkoo nageenya waan jirtuu fi gargaarsi uummata dhaqqabuu fi ragaan qabatamaan baramuu ulfaata ta'uu hima. Amma yoo taanatu dubbis. Rakkoo nageenyaa yeroo jedhu qaama ammaa shiftaa shaneetii waan wal qabatu. Rakkoon nageenyaa kunneen namni bahee akka fedhe socho'ee hawaasa kana tajaajile haala jiru addaan baasuu isaafillee ulfaataa waan ta'eef kan ammoo mootummaan itti deemuu jira. Karaa kanaan amma hawaasa kanas dhaqqabuuf mootummaan akka mootummaatti nyaata hawaasa kanaaf dhiyeessuuf jalqabeera.
already gumee dalloof dhufee amma godina bu'eefiira. Kana dhaqqabsiisuuf illee amma ulfaataadha. Rakkoon nageenyaa kun dhiibbaa qabaa kan jedhu. Horiin alatti namoonni miidhaman jiru. Ammarraa namni kana miidhameera kan jedhu gabaasa aanaa waan nuun kennineef kana illee kaasuu hin dandeenyu. Garuu namni nuti qorannoo yeroo dabree geessine qorannoo sabsidiin duraa geessine waliigalaa godina keenyaa 200 fi 29 deeggarsa dabalataa nyaata dabalataa barbaada jennee qaama mootummaa beeksifne. Kun kan duraanuu deeggarsa barbaadu moo sababa hongee kanaan kan deeggarsa barbaadudha? Sababa hongee kanaan adon ta'in deeggarsa amma indikeetarii jira midhaan oomishaaf oomishtummaan agamitti argama kan jedhu midhaan gannaa irratti dhaabannee pre-harvestingii geessinee ture. Hanqina roobarraa kan ka'e waan irraa badeefi deeggarsa nyaataa barbaadaa kan jedhu qaama mootummaa beeksifne achirraa kaanee qorannoo geessine. Ammatti wanni deeggarsa dhiyeessan jira horiifis ta'uu danda'a namaafis? Namaaf nyaati dhiyaateen jira. Waliigala 100 fi 2,975 mootummaan nyaata dhiyeessuufii jira sadarkaa inni danda'utti mootummaan aanaalee amma siin kaase kana keessatti nyaata abbaa warraa gara 100 fi goroo doolaarratti amma 29,400 liiban irratti 27,000 gumeel dalloo irratti 18,000 sabbaa irratti 20,000 nama kanaaf amma nyaatni mootummaan dhiyeesseera marsaan maccaanuus dabalataan dhiyaataaf. Aanaalee 4 maqaanaa dhoftan duratti gujii keessatti kunneen godina Booranaa daangessu. Beeltii godina Booranaa waliin wal daangessanidha. Tole guddaa galatooma. Ulfaataati illee galatooma. Dhiin fayyaa sammuu fi of ijjeessuu irra dubbachuun biyyoota Afrikaa hedduu keessatti agammaa akka waan hamtuu yookiin qaanitti ilaalama. Haa ta'u malee lakkoofsi namoota of ijjeessuu dabalaa jira. Keenyatti waggaa kana jidduu ji'eeblaa fi waxabajjii qof keessatti namoonni 500 of ijjeessuu statistikiin mootummaa argisiisa. Gaazexeessituun BBC Maasii Juumaan dubartii abbaa warrisii dhibee kanaan dhabde Aankimuutoo dubbifte. Akkan jettuutti abbaan warrisii barsiisa ture. Waggaa tokko erga dhukkuba dhiphinnaatiin rakkachaa tureen booda of ijjeesse. Of ijjeessuun hawaasa biraatti arraba maatii fidaa jette. Ijoollee isii kan irraa hambisuu fi guyyaa cufman keessatti dhimma kan irra dubbachuu himte. You're not expected to mourn someone who has died by suicide. Nama of ajjeeseef akka gaddituuf sirraa hin eegamu. Yeroo awwaalchaatti wanti baay'ee na miidhe hooggantoonni amantaa keenyaa nama hundumaa fuuldura dhaabbatanii namichi kun of ajjeese waan ta'eef eenyu yoomaa akka jedhu hin barbaadu jechuu isaaniidha. Baay'een akka filannoo ta'ettidha kan ibsame. Du'uuf filate waan ta'eef eenyu homaa akka hin jenne jedhu. It was a choice. He chose to die. Hayyoonni fayyaa sammuu dhimmi kun beekumsa barbaachisaa argatu hojii baay'eetu garmaatii manneen amantii fi hawaasa keessatti hojjetamuu qabaa jedhan. Bakkeewwan kanaatti namoonni dhibee fayyaa sammuu qaban deeggarsa barbaadatan maraata jedhanii yaaman. Naansi Kaffiroo hayyoon xiinsammuu maatii namoota of ajjeesee jibbuun yookiin qofaatti qabuun rakkoo fayyaa sammuu akka dhiphinnaa itti fiduu himti. Stigma creates a sense of despair. Qollifannaan maatii jiru irratti miira abdii kutannaa fida.